baga gammaddan baga gammanne warri jechuudha bara haaraa bara 2018 bara 2017 xumurree bara 2018 galuu keenyaaf baay'ee gammanneerra isinilleen baga gammaddan ega barri 2017 ta'ee nama meeqatu osoo nuti beeknu nu biraa godaane bara 2017 keessa garuu atii fi fakkaataan akka keetii arraan tana geessanii bara 2018 milkaa'inaan osoo fayyaa qabduu arra geessee jirta carraa kana garuu nama hedduutu dhabe kanaafuu ati isa darbe irratti yoo haalli ati irra turte bakka barnootaa hin taane yookaan bakka barsiisuu hin taane yookaan dalagaa gaarii hin taane toobaata fi deebi gahuu keetiif alhamdulillah jedhe gara fuulduraatti hojii gaarii karoorsi barachuu barsiisuu hojjechuu milkeeffachuu warri in ijaaramnes ijaaramu warri geessaniin ijaaramnes warri geessaniin fuudhinis fuuchuu kanaan kadhaa rabbiitiin qeebaluu qabnaa jechuudha bara haaraan wanni ittiin qeebalan bara dabarree as geenyeef rabbiif shukurii galchinee yoo haalli irra turre hamaa ta'e irraa toobbannee gara fuulduraatiif waan gaarii kadhachuu akka milkoomnu kadhachuu wanni hojjennu akka nuu milkaa'u abjuun akkasii dhugoomu abjuun gaariin akkasii dhugoomu milkooftee akka bakka yaadde geessu saniif hamilanii rabbi kadhachuudha kanaafuu walumaa galatti gabaabumatti wanni dabarsu guyyaa lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018 seennaa irratti anis jiraadhee isinii wajjin gahee baga geessan isinii jechuu kiyyarrattis baay'ee rabbii kiyyaaf galata galcha gara fuulduraatti wantoowwan ilma namaa barbaachisan hedduu san akka qoonnamu rabbii kiyya kadhadha isinilleen karaan deemtan ifaa isinii haa ta'u